You guys, mommy, she's fasting today. I am hungry. Okay. Okay. But And she didn't go for a church yet, and I promised her after my iftar I'll take her to her church. She respect my religious, I respect her religious. Thank you. that is kind. But they think she have food. I know in the morning, like I had khoresht, yeah. 5:30. Saluna. Yeah, 5:30. You are Five. really? I'm joking. Yeah. With the same food you cook, I just warm it. Like which because you time? didn't wake up. So I don't want to disturb you. she doesn't like to disturb me. But see, say for mommy, what they call it actually? For all the Muslim. Ramadan Kareem. Yeah. Eid Mubarak, no, 30 days from now. Okay, Ramadan. Now Ramadan Kareem. Thank you. Be strong, mommy. For one. I am. If she had one day any food, I will let you know, guys. Yeah. For how much days is 13 days? It's 30 days, but normally we'll go for 21 days at least. 20, Oh, that's 22. good. Yeah. It's okay. We will see. Waaqayyoon madaamii akkanaa isinitti haa qabu. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu takka namatti tolti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtan nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu ana nagaa kootii galata waaqayyoo. Isinis baga nagaa taatan isin jecha egaa ka hordoftoota amantii musliimaa hunda keessaniyyuu baga itti isin ga'e isin jedheen jira. Ramadaan kariim isin jedheen jira. እና ታንስዳኔ አከም ሆጂ ማልፈካተ ስኒን ጀዳ ጀባዳ ካሺ ወለወላቱ መጅራ ቤሻለይ ወለወላቱ መጅራ እና አረተኮ ጀነ ጀልቀምነ ጅራ ዋቀየኑ አጀቤሱ ሆማሙቲ ሶዳትና ስንጀቹ ወርባዳ ሱማኒ እና ሱማኒ ሞከራ ቪዲዮ ኪያትን ደርባ ነኩርዶ ካስን ጀዳ ወሩን ቻናል ኪያፍ ሞራዋታተኒ ሰብስክራይብ ጎቹ ደማ መለከኝታ ወርታ አርታንገለቶ ማልፋዳይ ኤጋ ሆርደፍቶ ተኮይ akkuma viidiyoo dura argitan irratti yeroo tokko akkuma durallee isiniin jedhe waan kana yeroo baay'ee nan dubbadhaa ture jechuudha. Namni gaariin isin jira, namni badaan isin jira, madaami gaariin jirti, madaami badduun hin jirti jedhee waan kana dubbadheetin jira jechuudha. Anna akkuma viidiyoo dura argitan irratti dhugaa dubbachuudhaaf la akkatti ishiin haammattee akkatti ishiin waa hunda jettiin bakka in beekwaani dhugaa rabbii nama hawwisiiste jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kanaaf nama hundaanis badduu jechuu miti, nama hundaanis gaarii jechuu miti jechuudha. Kanaaf akkuma nu keessa badaan jiru isaan keessallee badaan jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kaleessa moo dheengaddaa waa'ee micayyoo madaamii wannaa gootee san neetii kiyyatti agarsiisee jennaan dhugaa rabbii baay'ee tokko gaddite jechuudha. Isheetu madaamitu badduudha jettee himtee jirti jechuudha. Maaliif akkamitti nyaata dhugattee akkam akkana jettiin maalidhaaf maa akkana jirti maa huqqattee maal ofiifuu waan nyaanna fakkaatti maal jetteeti nyaan jette dhugaa rabbii hedduu takka gaddite jechuudha. Maaliif nama namaaf nahuu fi hin naanetu jira jechuudha. Kana keessatti kan rabbiin ofii sodaatu fi hin sodaannetu jira jechuudha. Takka dhugaa rabbii waanuma ishee sodaattu hin qabdu jechuudha. Innaa takka immoo ilaala akkuma madaamii tanaa akkatti ishee amma tana sarratanyaadha jettu obboleettidha itti malee wala hammatanii hojii viidiyoo hojjetanii akka barbaadanitti jechuudha. Ana si jammar madaamii akkanaatti na hawwaayyu jechuudha. Yaa'u keenya kaammoo dhugaa dubbachuuf kiyyallee baay'ee bareedudha. Hundi isaaniitu galata waaqayyoo fayyaaleeyyii waan isaan hunduyyuu garuu viidiyoo hojii waraabuu akkasii kana hin qabnu malee waan haasa'a waliinii hin qabnaa baqa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baqa wal kabanya jechuudha. Lumaa galatti anillee wal kabanyee jiraanna jechuudha. Na kabajanii jiraadha isaan kabajanii jiraadha. Akkasuma immoo baqa waan an barbaadu hundumaayyuu naa guutus jechuudha. Maaliif kanaaf takka gaariitu jira takka badduutu kan jira jennee fi kanuma miidiyaarra deemaa jiran kanaan addaan baafachuu hin dandeessan jechuudha. Akkasuma mana gaarii fi mana badaatu jira. Amma fakkeenyaaf ana mana gaarii yoo ga'e odoo obboleettiin kee dhuftee mana badaa ga'uu danda'a hin beekamu. Sun carraa namaati jechuudha. Kanaaf ilmi namaa manni hundi gaarii miti, manni hundi tokko miti. Akkasuma immoo namni hundillee akkuma bifa keenya garaagaraa kana amalli keenyas yaadni keenyas waan hundi isaatu garaagara jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nuti isaanumattis murteessuuf hin dandeessu baay'ee. Ati akkasii ati araboota akkasitti hin jajjinii ati akkasii miti araboonni akkanaa waan akkasii namoota jedhan baay'eetu jira jechuudha.
jechuun jajiisa osoo taane ilma namaa kamuyyuu jajuun hin barbaachisu maaliif guyyaa tokko hundumti ilmi namaa namatti hin jijjiirama dansitti hin jijjiiramne waaqayyo kee qofa jechuudha addunyaa kanarratti haatiif abbaan ofii kan nama dhalchaniif nama dhalaniyyuu inni manatti jijjiirama jechuudha gizee tokko tokko yoo amalli kee gaarii ta'uu baate garuu immoo kasitti hin jijjiiramne waaqayyo kee qofa jechuudha qabaattus rakkattus dhabdus bal'aas naafas taatu dhibamtus taatu waaqayyo kee qofa kasitti sibiraan sitti hin jijjiiramne jechuudha ilma namaa kamuu sitti jijjiiramuu danda'a kanaaf immoo namni ishee madaamuun akkasitti garagalti gaafa waa balleessanii haatiif abbaan ofiitu nama dhiisan eessumattuyyuu si dhiisuu hin danda'a akkasuma seera yoo cabsite ta'e immoo seerri kamiyyuu immoo si dhiisuu hin danda'u jechuudha kanaaf gaarii ta'uun immoo ofii keetti si kabachiisalleedha sillee si kabachiisa bakka isaa illee hin kabachiisa jechuudha bakka gaafate fi keetii gaarii taate na akkasii siniin jedha obboloota koo kanaaf immoo nama tokko irratti murteessuu hin dandeenyu mucayyoo kanarraa waa barachuu dandeenya ijoollee madaamii kana haalli kanneen hawwuu dandeenya ana koo kiyya odoo akkas fa'a ta'een jedhee anama wanti na gaarii gaarummaadha garuu waan akka suuraa kana wajjin ka'uu biyya kana keessatti hin eeyyamamu jechuudha ijoollee xiqqishuu ta'e malee shamaraayyuu hin eeyyamamu dhiira ta'e malee jechuudha na akkasii kanaaf malee dhugaa dubbachuuf kiyyallee amallishii hundi isaatu jechuudha kan boqatte sunillee kan ammaatillee ani sadii bira taa'ee argisiin jedhee jira innaa kanaaf hunduyyuu gaariidha galata waaqayyo jechuudha keessaa immoo amala keenyallee yoo tolfannee nama wajjin buluu dandeenya bineensa wajjin buluu dandeenya jechuudha ilma namaa dhiisatti bineensa wajjin hin balleessu gisee tokko tokko ijoolleen keenya ofumaa balleessanii madaamin akkas jennee afaan isaanillee xureessuu dandeenya namoota baay'eedha kan akkasitti ittiin morman kana jechuudha kana hojjedhu jenneen hin mormuu guddisna jechuudha garuu kan baaniif dalagaadha waan ta'eef mormuu matii kolfine gaafati kolfitee shuu jettee jarrillee agarsuun dagaraa sittiin jabaatanii jechuudha akkasuma maa ijoollee isaanii yoo qaqqabde jechuudha gaafa ijoollee isaanii hin qabne ta'e immoo jarri bineessa sitti garagaru namni si dhiisu hin jiru jechuudha innaa kanaaf immoo amala keenya tolfannee nama hojii haa bullu siniin jedha dhaamsi keessa kanaa ijoollee keessattuu haarawaa dhuftanii adaraa keessan amala keessan tolfadhaati wajjin bulaa sabbi nama amalaaf tolfattan malee wajjin buluu hin dandeessan amala biyyatti qabnu san gatuu qabna dhugaa namni amala garagaraa qabna gizee biyyaa dhufnu jechuudha nuti biyya keessa dhufnee nama wajjin bultu nama nuun jennee jira jechuudha anumti mataa kootiin yeroo biyyaa sanii nama maatiin kiyyaa ishiin amma achi deemtee nama rabbashtii nama waliin hin bultu amma ofirraa gad darbu yookiin fooqii irraa gad darbu naan jedhanii namoota maatuma kiyyatu naan jedhe jechuudha amalli ishii badaadha ishiin aarran akkas naan jedhu ishiin aarran akkas taate ishiin aarran akkas namaan jetti ishiin akkas naan jettu garuu jijjiirame kaa hin danda'amu kaa biyyarumaan jira kaa mana namaan jira kaa obsuun qaba kaa waa hundaa boo'ichaan dabarsuun qaba malee akkuma biyya kiyyaa fanaxxaree waa hunda ta'uun qabu jechuudha kanaaf amalli keenya akkuma nu goone ta'aa jechuudha garuu keessaa biyya ormaa kana keessatti huma obsitaa akka biyya keetti sanii mati amala kee duraan qabdu dhiistanii obsitanii boo'ichaan dabarsanii yoo isaan sin goddanillee buluu qabdanii wajjin buluu qabdanii maaliif situ faayidaadhaaf bahe waan ta'eef anatu faayidaadhaaf bahe malee isaanii miti kan faayidaadhaaf oogna bira dhufe anatu faayidaadhaaf isaan bira dhufe hojjetadheetan jijjiiradheetan isaan bira dhufe waan ta'eef kanaaf jennaan immoo jabaadhati hojjedhaaf jijjiiruudhaaf waan ta'eef obsaatii dabarsaa isiniin jedha kuni dhaamsa kooti maaliif gaafa obsa qabaatte wayitti bahuu dandeessa kanaaf akka garaan isin ta'inaa waan biyyatti qabdan amala biyyatti qabdan ofirraa gataa akka koo kanatti jechuudha nan gate ani malee badduudhaan aarra ila inni bakka haga yookiin namni sun waan godhee waa godhutti dasnin jiru garuu amma biyya kana dhufe maal eessa kana dhaqillee hin beeku jechuudha dhugaa rabbi nan lola malee garuu waa akkasuma nama gochuu kana hin beeku garuu lolli kiyya iyyi kiyyaati wannoo naan hin baan lafuma kana sochoosa isaan amma tanallee isaan biratti jechuudha garuu waan biraa hin qabu jechuudha kanaaf amala duraanii sannan gate akkuma hunduma isaa waan biyyaa dhufe sannan gate jechuudha yaa waa hundan baradhes waan ta'eef akkamitti akka nama wajjin bulanii akkamitti akka amalaan qabatanis baradhee jira waan ta'eef kanaaf waa hundumaa gataatii wajjin qabadhaa bulaa isin jechuu barbaada kuni dhaamsa kootii obboloota koo keessattuu kan akka kootii kushiina arabaa keessa jirtanii isin jechuu jaaladha kanaaf jennaan obsaatii dabarsaa wanti hin dabarre hin jiru naaf hin darbu an akkas jettanii ofitti mirri hin jedhina maaliif hin darba
darbuun ooltu guyyaa tokko nuuf ifuu danda'a. Kanarra nuti dukkanaa immoo guyyaa tokko nuuf ifuu danda'a waan ta'eef obsaan dabarsuu qabna. Siniin jedha obboloota kooyi. Kanaaf obsaa dabarsaayii waaqayyo immoo madaamii akkanaa isiniif haa kennu akka mucayyoo kanaa jechuudha. Akkasuma kan akka xiyyaattillee isinii haa kennu xiyyaallee shakkiidhaaf viidiyoon baatu malee baay'ee babbareeduudha dhugaa dubbachuu fi abbaan of jaju malee ollaan nama hin jaju jedha Oromoon keenya yoo mammaaku. Kanaaf immoo anis xiyya jedhu malee waa isinaa beektanii jajjajjanii isinaa jajuu hin dandeessan waafuu hin jedhu malee maaliif jechuun ijoolleen na beekan hin beeku dhugaa rabbi hin beeku jechuudha. Ijoolleen na beekanii ijoolleen baay'inaan na beekan sirriitti beeku madaamii kootu jechuudha. Bun dubbatanii amma biizii ta'e malee yeroo duraanii tokko faa yeroo daa'imti kun hin jirre abeeta taa'atumaan oola jechuudha. Maaliif wajjin baay'een jiru jechuudha. Garuu amma xiqqoo daa'ima wajjinii fi ziqziqinatti jechuudha qabee innaa kanaaf iyyuu obsaa dalagaa isiniin jedha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u jabaadha. Waaqayyo madaamii gaarii sitti haa qabu hunduma keessan iyyuu dhaamsa kootii galatuun oolfaadhaa fi akkasuma immoo warroon chaanala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii kan gochuu hin dagatinaa. Akkasuma yaada fi qeeqaba qabaattan immoo koomentiitti barreessuu hin dagatinaa. Isinin jaalladha isinin kabaja hordoftoota koo baay'ee hanga viidiyoo biraa walitti deebitti.